keessummoonni keenya warri gammachuu qoodachuudhaaf dhuftan bakka bakkaan nuti isin simanna waan qalbii fi turaa keenan takka takkaan dabaree eeggadhaa tartiiba nuuf seenaa nuuf dhiqadhaa harka sila dhugaa jetti jedhee nama hedduu shakkaa lakkee nuti soban beenu akkasii milakkaa kana isintu filata waan qalbiin feeturraa buddeena fi marqaa yoo feetan caccabsaa dhugaatillee feenan silaanii tarreessaa qalamatu dhumee maal jedhee barreessaa waan har'a qophaa'e mana kana keessaa garii maqaan beeku warra maqaa beeku isiniif odeessa. Garii maqaan beeku Allahu akbar kiyya filannoon marqaa dafaa nu dhuheessa. Allahu akbar. Allahu akbar. Garii maqaan beeku akka fidaneessa warra maqaa beeku isiniif odeessa aananii fi kookaa cimmaaqii burtukaana loomii wal keessa hunda isinii himuuf way danda'ee geessaa sa'aatiin nadheessa hanganuma jedhee baya kana keessa marqaa faannan malee foommaaf hin dubbanne sila mijattii yaadanuun hubanne jedheena barreeffamaan ol baafate yaada. Foon illee ni jira maaluma dhabamee mee har'as keessaa sangaa gaala re'ee kan akka korbeessaa jirti lukkuunis sangaa gaala re'ee kan akka korbeessaa ammas jirti lukkuun isintu filata kana hunda keessaa kan barbaaddu lubbuun nu garuu dhaheessuu feetan nyaadaa feetan itti dhiisaa nu geetu cubbuun kana nama dhiisaa nu gaafatu rabbuu kana hunda xaarree akkati qopheessuu beelaa asii galtanii maqaa nu balleessuu ijaan arguu dhiisaa gurraanuun dhageenyu. Markaza hidayati maaltu beela galaa kan nu seenee miti warri gibbiin alaa nageenyi boorofnaan seera kabachiitu aarsaa nu kafalaa yoo rakkoon jiraate duwwaa 8 kanaan nuuf dawwalaa. Bismillahi jedhee yaada koo eegala alhamdulillahi yaa rabbi yaa maulaa kan nu badhaafte ni'imaa jaalalaa nagaaf rahmata nabiyyiif sahaabota irratti haa bu'u hunda hordoftoota irratti haa bu'u hunda hordoftoota abbaa hintalaa aruustitti ustaaza koo qaalii baganaaf gammaddee suuqqatte baallii kamilkii haa ta'uuf misirrootaaf gaa'illi mana cidhaa markaza hidaayatii baga guyyaa kana geessan barattoonni hundi keessummoonni affeeramtan gamtaa irraa ustaazotaaf barattoonni kan dhiiraa fi dubaraa sheekotaaf olumaa kan biyyaa fi alarraa hundi keessanuu kallattii hundarraa silaaliidhaan jalqaba gammachuu guyyaa har'aa ustaazonni kunaa fayyamtuu laataa. Allahu akbar. Cidha'ee nutiin nama hin gaafachiisu anis gammachuu koo ibsachuun nan qaanfachiisu ijoollee jaalalaan wal yaadaa turan waadaa jaalalaa walii seenan guutan jana jalaa warra of baraare nikaan kunoo har'a bultii jaare. Ilma halaalati leenja guyyaa deemu takkaan agarre isaa dukkana deemu akkuma wal arganii wal baratanii fuudhaaf wal mari'atanii karoora qaban wal dura qabanii waliin mari'atanii wal fuudhuudhaaf sagantaa qabatanii guyyaa santu kun warra isiniif gahee gammachuu cidha keessanii hundi asitti wal gahee. Intala qaalii rabbi ijamee irraa qabee qooda isaa godhee kunoo har'a ofitti qabee ililii fi ashoomeetu madisee du'aayii kadhadhaaf tan rasuulli nu barsiise Allahumma salli nagaaf rahmata irratti buusee aliif sahaabota hunda itti aansee barakallahu lakumaa wa baraka alaykumaa wa jama'a bainakumaa fi khair isiniif haa ta'u aruuza milkii jaalala dhugaataniin isiniif haa ta'u jaalala dhugaatan hin qabne shirkii bilchoonaaf nyaadhaa osoo laffaane harki. Rahima fi Ustaaz Mustafaa baga wal fuutan jireenya kophaarraa yaada hobbaafatan ji'a muraasa dura waliif haaji nabiyyi har'a immoo firoomtan waliif taatan waliyyii isiniif haa ta'u bultii akka Faatimaa fi Aliyyi. Allahu akbar. Dur halaalarraa har'a qaaman wal argatan yogguu wal bira teessan numa bareeddanii walitti siqaa walirraan fagaatinaa badhaasa keessanii mawaddaa rahmaa yogguu isin laallu fuulli keessan akka itti ifu maashaallah jedhamee warri hinaafu
يا أستاذ مصطفى قود كيسني جبيس رحيمة برقا قمتشو كيسني هلكني في بيا إسينو أرجع جالل الركة بشاشة على في منتس بوهر سابود عشاشة حركة الرقبة أكادون هنقومني وسو سنجرتنو قرافك جكيتنو فني وسو سنجرتنو قرافك جكيتنو فني يا أستاذ مصطفى كوني دام سكوتي أكن إرا فني إسناتاس سور والأنفس ميت في ورقي إسناتاس سور ولي في جاجرات مقا في حقي أكو مهر جران كيس والفوتنت إلماني سرقت دارسكي وليني ور ولي في بيك حال في أمل ور ولي دبر سورك شافي قالي هنا في هنافتون ما في جني فر أوفيستات أوفر فجيسني الله أكبر. فوت رحيم لا تبرار رافدو وان تبرار بربد رحيم الرارغدو وان تبرار بربد رحيم الرارغدو رحيم نس أستاذ مصطفى سيروح دابري حالهم دكيست إسا غرغاري تباجرو كيتي على في منا أتس دغلي إساتي سرت أمانة مسروتا كينيا يا قجالي بليني والله حاجن كيسني تو دي كنار مصطفى أنا أستاذ مصطفى الرحيم دانغالي إسينو كان علمان كيسندرني namni dini qabu milkaa wadawaa maraani adeemsi jiruu obsaa fi gorsa gaafataa dogongora yoo argames waliif irra kutaa akkasiin galma geettu wal hubataa namni gariin jaalalamaaf komataa osoo meeqa jirtu maaf kophaan filataa janatti goota garuu fuudha sodaata الله أكبر. Anti laatifin himawaan furmaata kuma wal baruu hin qabu dhiirummaa har'uma fuudhi tasiitaatu argattu dhabdu itti dhiisi hamma siif dhalatu ati siyaa shamaree jaalalatti abaare haran galfattu maaliif isin barre bifti sin dagin akkuma meekaabii yeroon hin deebitu dafee of dhaqqabi isa dukkana deemu namicha sharrii والله إني جال لا في متي دلالة يا مسكين ربي سحابا سجل الله أكبر. بربد ولي نسنهاجه ساتي بربد ولي نسنهاجه وتلين نبدو إسن هامل كيسو يا ورشاتي جال لدغاتي كان أرقمتي إسن هامل كيسو أكرهيم في أستاذ مصطفى كانتي waliif gallaan jaarsotii ergadhaa warratti gabbarris qaala uisin wal argannaan duuniyaan homaa miti gammachuu fi jaalalaan dabarsaa duuniyaa milkii biyya lamaanin tandiiniif duuniyaa isin haa badhaasu Ustaaz Mustafaa fi Rahiima baga wal argattan misirroon qacalee warra ganamumaan rabbi waliif file wal argannu malee kan jechaa turtanii wal argattan kunoo carraan keessan tole kan na dhageeffataa turtan keessummoonni galatooma jedha dhiira fi dubartiin dhiifamanaaf godhaa dogongora kiyya misirroota gammachuun keessan gammachuu kiyya ammaaf xumureera waltajjii gadhiituu fi haamileen natti qaata maali boona mootuuf yaa abbaa sagantaanaaf godhaa ooffii hamma guyyaa biraa walitti deebinu baay'ee nagaatti. الله أكبر نومتي ورجيف ترودا أنا كنا سكولي والله الله أكبر يوم تكاجي والله يا ما شاء الله تبارك الله سلاسين ومسديسي وكيل يا مسديسي كنا وإدونو همتي وانت امتسن هندانو تنقري قرمين كتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا مسديسي يا ما شاء الله تبارك الله واميك متوجه هيك درا يا الله مسديسي
isa. Wame karra kanne dinagdee beekumsa wallahi boojee nu fite jeekumsa narra kun odini rikicha ijaarree godhanne ceeyumsa amma jajjabaadha irratti waltumsa. Namni yoo barate waa hunda hobbaa daandii sobaa dhiisee dhugarra bobbaa of bira dabaree nama kaaniif ta'a yoo barumsan qabne deebi'ee ofiiyyuu sitti ba'aata kanaaf waa barachuuf hidhadhaa ol ka'a namatti hawwumi akka namaa ta'a. Ustaaza Amira keessaniin hoffola miseensi wal beekaa hundi waliif tola nama waa beekutu waa ofirraa lola jaalala kunuunsaa jibbaa ofirraa qola. Hangana eega jedhee gara yaadaa taraa daqiiqaa gabaabduu qalbiin naasa bara. Obboleewwan tiyyaa warra rabbiin godhe har'a qooda keessa.